Obbolee tokko unnumti keessanuu waa tokko dhaggeeffadhaa arramuwwan baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf gaafis namatti ta'u waan dhugaadhamoo soba jedhamee beektanii gaafii namatti ta'udha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kanatti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon faa baay'eetu jecha egaa obbolee tokko maaltu ta'iseetanii miciyyoota narratti akkuma argaa jirtanii birrii abba warraashii qarshii waggaa tokko itti ergitee turte. Yeroo itti ergitu kanatti qarshii kana abbaa warraashii sun jalaa balleessee Omaar osoo hin oolchiniif qarshii kana achi booddee isheen aartee ofuma biratti qabatti. Itoophiyaatti singallee naannoo waggaa 8 guutti. Yeroo waggaa 8 guuttu kana qarshii beektanii ka namni mana kontiraataa jiru akkaantiirree irrattillee galfachuun ofuma biratti qabatti. Yeroo of biratti qabattu kana maatiin ishee bira jirtu beektanii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko yeroo waan fi ammoo feeyyuu sin jaalatu namaan hin araboota tanaa jechuudha. Egaa birrii kana walitti qabattee birriin kun baay'ee ta'ee shaanxuma ishee keessa godhattee qollofatti. Yeroo kanatti guyyaa tokko wal dhabanii yeroo wal dhabanuu nagaggeessaa nan deema jettanii yeroo kanatti qarshii baay'ina kanaan waan arganiif ergattee waan hin beekneef micayyoo tanaa shaanxaa ishee yeroo fattashan birriin baay'eedha kan waggaa 8 jechuudha. Egaa maal seetanii yeroo tokko qarshii obbira kaawun gaarii miti. Yaa ta'u malee qarshii keenya nu jalaa attee jedhanii poolisiitti waamanii jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama azaazanuu ishiin waggaa 8 aartee guwattee yeroo kanatti birri ishii saamamtee akkasii namni tokko waaqan sodaatu. Kanaafiyyuu ammoo feeyyuu ta'ee dhugaa dubbachuuf biyyarree galuu wayya malee galtanii jirre akka amantii yookaan baafattanii deebi'uu wayya malee birrii keessan arabaa amantanii isaan biratti yookiin immoo mana isaanii teessanii birriin kuufatina yookiin immoo in ol kaayinaa jechuudha. Birriin araboonni qarshiin beektanii akka xilaata namaaf taatu. Kanaafiyyuu mucayyoon tun qarshii waggaa 8 inattee qarshii in arginu jedhanii ishii wanjalanii poolisiin irree qabee akkas mucayyoo san akkasti qarshiisan saamamtee sinin jedha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya of eeggannoo godha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Waggaa 8 dhiisaa ji'a takkitti akkaataa nuyi itti finne nutu beeka waan ta'eef kanaaf obboloota koo ani waan siniif dhaamu ijoolleen keessattuu qarshii biratti qusattanii akkanatti saamamnaa maal taana maatiin keenya qarshii nu jalaa balleesse jettanii yookaan qarshii xiqqoo waggaa 2 kontiraata keessanuu fixxan galtanii akkaantii keessan baafattanii deebitanii hojjetattu. Garuu immoo ilaala mucayyoon tun kisaaraa ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Gaafa kana dhageessanii namoonni biraatirree akka barumsa siniif ta'a. Maaliif qarshii biratti qusachuun gaarii miti. Keessattuu mana kontiraataa siistee mana arabootaatti warra ala hojjetu yaa biratti qusachuudhaas hin danda'a. Isaan warra waraqata qabu amma akkaantii baafatanii qabu. Akkaantii isaaniitti irratti galfatu. Garuu immoo kana dhugaa dubbachuuf baay'ee namni hin jedhamne nama gaddisiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen mana kontiraataa teessan ijoollee baay'een arga birrii kan lakkooftan ijoollee baay'een arga. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Xilaata sinitti bitti qarshumti teessan tunii xilaata sinitti bitti. Isaanumti lubbuu keessan baasanii lubbuu nama baasanii birrii isaa fudhachuu barbaadu. Dhugaa dubbachuuf mucayyoon amma Joordaanii mucayyoon takka hin jirti. Tuni Saawudi Arabiyaadha dhaggeeffadha. Kan akka birrii saamamtee jechuudha. Mucattiin galuudha. Qarshii ishii sin ergine sirumayyuu. Ishiin waggaa 2 ishii fixattee qarshii isa hin ergine. Garuu immoo maal jedhanii shintibeetii keessatti duute. Mucayyoo fayyaa dhugaa dubbachuuf tiiktookii hojjetaa turte har'a odoo jirtu torbee takkatti galte galuudhaaf jedhan guyyaa 2-3 tafa. Garuu immoo qarshii isaan harkatti arganii mucayyoo sana ajjeesan. Kana waaqayyo dhugaa dubbachuuf ani gin baay'ee tokko nagarrama. Namni lafa ka'ee namni dhukkubsatiin akkamitti shintibeetitti lafa dheedu nama garrama. Kun namni fayyaa isin jedhee lafa ka'ee tokko hin du'u.
qarshuma sana harkatti arganiiti qarshii hergee hin beeku jettee hiriyaa ishiitti himtee jirti. Ani waggaa lama guute maatii kiyya irratti hin ergu hiriyaa kiyya irratti hin ergu qarshii kiyya qabadhee tangalaa naan jettee qarshii akka biraa qabdu goddanyaa ishee himteetii jirti jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo keessattuu ijoolleen gola madaamii keessa jirtanii waan kanarratti of eeggannoo godhaa. Maaliif yaa'u ni beektu qarshiin biyya haaraa qofaa osoo hin taane biyyuma keessatti illee namni irraa lubbuu nama baasee qarshii fudhachuu barbaada. Ilaala kun immoo beektanii isiniifillee gaafii miti biyyuma hunda keessatti jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Qarshuma teessantoo diina isiniif ta'a. Kanaafiyyuu waan akkasitti isiniin jedhaa obboloota koo baay'ee dhugaa dubbachuuf waan hedduu takka nama gaddisiisudha. Waan akkana kana argee dhaga'ee hedduu takka na gaddisiisee mitsatti sun mana hidhaa keessa turtee qarshii ishiitillee saamamtee gara Itoophiyaatti darbatamtee so akkasitti seenaa ishiisanii ijoollee baay'een hin dubbatu. Kanaafiyyuu mucattiin sunillee yaa'u aariidhaan illee dhugaa dubbachuu fi beektanii Ize tokko kan nama milkeessus waaqayyoodha. Gin waaqa biratti namnis of eeggannoo qabu. Waaqayyo na eega ani homaa hin ta'u. Yaa kan nu eegu hunduma keenya iyyuu waaqa. Gin waaqa biratti immoo nuti of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Amma qarshii kana mucattiin waa lama dhabdee jechuudha. Odoo dhugaa dubbachuu fi amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko rasiitii ittiin qarshii argattan kana bilbila keessan keessa kaawwattanii akkaantii nama isaanii yoo qabaattan suura waan akkasitti qabsiisullee hin dandeessu. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaatti illee nyaatamtee asitti ganaan saamamtee hidhamtee maal jettee ilaala waa meeqa biruma ishiiti jecha humnuma ishiiti jecha dafqa ishiiti jecha rabbiin dafqa ishee hin balleessinii. Dhugaa dubbachuu fi har'a itti fakkaate malee warri sulii warra boru yookiin adagaadhaan yookiin immoo balaa addaatiin wanta isaan mudatu namni humna namaa nyaate namni dafqa namaa nyaate yoomiyyuu hin milkaa'ee irree hin beeku jechuudha. Sumuunii takka yoomiyyuu hin milkaa'u garuu immoo bara tokko keessa barri tokko ittiyyee qabu danda'a. Chini galee amma Dubaay keessatti niitii takkatu jira mana mataa qabdi aftaamidha. Garuu sarraatanyoota miiqatama qabdi sarraatanyoota sanii amma waggaa 8 ishee bira hojjetaa turanii jedhan. Sarraatanyoonni kun hunduu damoosa hin kaffaltuuf Kanaadan isin ergaa piroosesiin isin jalqaba osoo jettu namoonni hedduun kun ishee bira turanii booddee ofirraa ariitee jedhan. Damoosan kennini haala damoos birri namaa nyaattee miliyoona meeqa irra ta'e. Amma gana lafaa iyyuu jechuudha. Ilaala qabamte ka amma beektee bara tokko bara 2007 darbe amma bara 2008 kun ittiyyee ishee qabee jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasiitiin jedha yoomiyyuu taanan faraan kan takka waan nama isinitti dabarraan waan keessa fudhattee baddi malee waan nama milkeessitu miti. Kanaafiyyuu isaanis ammaaf itti fakkaatan malee mucayyoon tun dhugaa dubbachuuf dafqiteetii xaarteetii teessee hin kenneef qarshii kana dadhabdee riba malee bultee nyaata malee namni hin beektu sarraatanyoonni hundi wal fakkaataadha. Kanaaf ishiinis immoo dhugaa dubbachuuf imimmaan ishii sun lafa hin bu'u yoomiyyuu bara tokko isaanitti iyyuu danda'a isiniin jedha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Yaa of eeggannoo gochuun immoo numa mataa keenyaaf gaariidha. Amma fageenya ijoolleen tokko gaafa aaranii bu'anii of cinqanii maal jedhanii cinqatii sun gara sammuutiin nama ba'a. Yeroo kana bakka beektanii of eeggannoo jechuun kanuma. Beektanii garmalee humnaa ol aaruun cinqamuun gaarii miti. Kanaafiyyuu kan waaqayyo namaa laati kan waaqayyo namaaf kenne waan hunduyyuu kan namaaf milkaa'uu danda'u. Gin waaqayyo keessa hin jiru taanan immoo seexannis barbarti. Kadhannaa barbaachisa. Waan qabdurraa immoo akkasumas waan qabdurraa nama rakkataa tokko gargaaru. Amma qarshii kana beektanii fuudhetan nama rakkataa tokko gargaara odoo jettee si mararti garuu moola guutumaan guutuutti dhaabde.
Anna akkasiin jedha turtii gaarii qabaadhaa. Egaa hunduma keenya waaqayyo nu haa milkeessu, biyya keenyatti nagaan nu haa galchu. Waan akkana nurraa haa qabu. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Of eeggannoo gochuun immoo numa mataa keenya. So waan akkasiin jedha obboloota turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like, subscribe gochuu hin dagatinaa jedha. Nagaan naa tura.